ergamee karaa abbaa kootiin dhufeedha. Yaada abbaa koo sana biyya lafaarratti raawwachuuf dhufeedha. Macaa qulqulluu irratti gooftaan Yesuus. Kanaafuu ergamaadha jechuun miti Yesuus eenyutu isa erge? Qaama isa ergee jira miti isa duuba. Yeroo kanadha. Ani abbaa koo keessa jira, abbaan ana keessa. Bar waa hedduu waliif fiduu jirtaa bar. Waan si gaaf isteepi amma mata duree takka deddeemutu hin jiru Zeeyilaa. Waa hedduu deddeemu jira. Mee jireenyuma kanarraa haasoo nu gartee Yesuus gartee maal mata duree mee maal godhan dhiiroo? Yoo mata duree irra teenya bareeda. Because naan deebistu gaafii afaanii naan deebistu hin deemtaa beektaa? Waan siin jedhe Yesuus anattis amanaa abbattis amanaa jedha. Waan kana lamaan addaa baasi separate godhi. Abbaa maal ta'uun itti amana Yesuus maal ta'uun itti amana lamaan kan addaanaa baasi. Kan abbaa jalaa geessine ka ilmaatitti darra. Anattis amanaa abbattis amanaa jedhe Yesuus. Yesuus jalaa geessine ka abbaatitti darra. Tokko keessa akka itti kana deebis. Abbaa maal ta'uun itti amana dura? Walitti duuduu isaan tun dhibu jira. Yaa amma maal fakkaata akka keessanitti akkasiin jechuutti jirtanitti ilaala. Macaafa qulqulluu by the way inni kun han eenyuuti yookiin immoo han abbaati han ilmaati jennee adda kaa'uu hin dandeenyu sin galte. Seera uumamaatii kaasee haga dhumaatti waaraadhaa gata kuumuufaati kitaabni qulqulluu tokko adda baasuu hin dandeenyu. Jecha waaqayyooti. Jecha inni ilmaan namoota fayyina ittiin araasaa argataniif jecha caafamee dhalootaa dhalootatti darbedha wantichi. Malee Yesuus eenyu abbaa jechuu hin dandeenyu. Isaan tokko, isaan waaqa tokko, sadan tokko waaqata. Akkami waliin maayinaree ka jechuu hin dandeenye Zeeyilaa? Qaama laala kana jedhe laala akka jedhe jiran waa lama boqonnaa waa lama hime Maatiyos 35:10 waan hime waa lama hime. Abbattis amanaa takka abbaa dubbate anattis amanaa jedhe. Maal ta'uu isaatiin abbatti amanaa? Maal ta'uu isaatiin Yesuus maal akka inni ta'e itti amana? Jara lamaan kan addaanaa baasin jedheen kanuma lamaan ragaa wajji. Isa kana barbaanna. Laala boomu'as amma maal sitti fakkaate? Yesuus Kiristoos biyya lafaatti gaafa ergame inni foon uffateetu fakkeenya akka ta'uuf ergame. Saba biyya lafaa kana cubbuusaa du'a jalaa oolchuuf jedhee jalqaba siif kaaseen ture. Kanaaf ergame. Abbaan biyya lafaa kuni cubbuudhaan gaarradamtee turte dur. Yeroo sana Yesuus Kiristoos ilma isaa tokkicha. Amanuu kanarra Yesuus inni amantaa? Sirriitti amana. Maal ta'u itti amanta? Inni karaadha, dhugaa, jireenya. Karaa isaan. Okay, thank you. Abbaa itti amantaa? Abbaan. Seenaan jedhe kaa abbaa sitti amantaa? Gargari baasuu hin dandeessu. Absolutely adda ba'ee jira. Samana jedhe abbaan koo nan caaloo jedhe. Gara abbaa koo fi abbaa keessanii naan dhaqa jedhe itti marme harmee isaati waan Maryam Magdalanitti hime. Adda. Kan biyya lafaa ergee kan kun ilma kooti jedheen abbaatu jedheen ilmiin jenneen ilma koo jaallatamaa jedheen kan biyya lafaa itti ergee sabbaadha. Okay, mee fakkeenya dubbiin ani hojjedhu kunis dubbii kan koo ifaadha wanchin waan inni raawwadhu kunis kan kooti miti jedhe keessan ergee jedhe kan abbaa kiyyaati. Miti. Kanaafuu abbaanis qaama biraati Yesuus qaama biraati. Kanaafuu ilmatti ni amantaa jennaan waan itti amantuuf hundanaa miti abbaan ni amantaa. Abbaan maaltu itti amanta? Stiil waliin galle ergite yaada tokkoon fudhanneeti. Akkamittiin fudhannee? Irraan deebiin kan sadan tokkotti amantaa jalqaba. Zeeyilaa dubbii irraa hin deebi'in. Gaafii si gaafatan deebisi. Walii galaa afaan tokko haasa'u jira na fakkaate. Jechuun indirect wal amansiisuutu hin taane ragaa lafa jirtu tokko soorsii qabanneetu yoo dubbanne gaarii natti fakkaata argite. Yesuus Kiristoosiifin abbaa hafuura qulqulluu separate yoo goone isaan waaqa sadii jechuuf deemtu sinnoo waaqa maal sadii? Atuun yattaa bara amma atuun yatta sadii. Sadeen waaqa. Okay, Sillaaseen maali? Sadan waaqa takka. Hafuurri qulqulluun waaqa guutuu miti. Isaan sadanuu waaqa takkedha. Dhaggeeffadhu. Laala. Okay, Yesuus Kiristoos waaqa? Yesuus Kiristoos. Fayyisaa biyya lafaati waaqa. Ansaan isin gaafanne yaa obboleessa koo maa afaan Oromoo kana rakkista? Zeeyilaa koo please nama waa barate. Yesuus Kiristoos waaqa moo waaqa miti? Waaqa guutuu miti. Moo irroodha gimmaasha 50%dha.
Rakkisa maaf kanatti yaadda yoon gaafis gaafa mee na gaafadhu waa islaamarra dhiistee bas islaamarra na gaafadhu ofirra. Indirectly dhuftanii jechuudha. Amma dhugaa lafa Directii si gaafa jira. Iyyasuus Kiristoos siif waaqa moo waaqaa miti? Yesuus Kiristoos waaqadha. Maa shakki qabda? Siifiin baana siif. Siif waaqayyoo miti? Gooftaa keetii miti? Fayyisaa keetii miti? Waaqa keetii moo? Waaqa gimmaashaati moo waaqa guutu? Maal jechuudha waaqa guutuudha malee? Waaqa guutu. Abbaanoo siif waaqa moo waaqaa miti? Waaqa. Waaqa guutu moo guutuu miti? Waaqa guutu. Thank you. Dhaggeeffadha lama. Afurri qulqulluun siif waaqa moo waaqaa miti? Isaan sadantaa akka eleektirikiriin baasisin jechuudha. Mee ilaalaa jira kana jedhana. Dubbii addan deebiis laata. Hafuurri qulqulluun siif waaqa moo waaqaa miti? Waa'ee waaqa jedhi waa'ee waaqaa miti jedhi. Obboleessa koo maaliif akkana si rakkisa amantii teessituun maaliif akkana burjaajeessite bayyaa'inatu maaliif dura taate? Amma islaamummaa irraa dhagee islaamummaa si ibsu islaamummaan waan sadii takka gimmaashaa 50% maarree hin jirtu. Waaqayyoon keenyaan jette Allah maqaan isaa ta'u Allahadha. Inni kun meeqa tokko isumaa gabbarama inni hin du'u naman fakkaatu hin geeddaramu hin nyaatu hin miidhamu hin tumamu isa kan nyaachisu namarraa hin barbaadu jabaadha kan waa hunda beeku kan kaleessa beeku kan arra beeku kan boru beeku kan uumama dachii fi samii fi waan lubbu qabeeyyii fi lubbuun qabne hunda uume jechuudha. Harmee Maryam irraa kaasii Yesuus Kiristoos irraa kaasii hafuura qulqulluu irraa kaasii bantii waaqaa fi lafaatillee ibiddaa fi jannatallee kan uume kana jennee amanna waan biraa takka hin jiru. Gaaffii tokko si gaafa. Itti shakkii hin qabnu jechuudha. Ati garuu shakkii itti qabda. Hafuurri qulqulluun siif waaqa moo waaqaa miti? Akkasaan shakkii qabda. Gaaffii tokko si gaafa naa deebisu. La isa kan nu deebisire. Ayyee inni kun hin deebi'u akkuma nu laala. Hin danda'u hin deebisu. Abadan warri sara guddaatu asitti maraatee kute zeeyila wallaahi. Hin deebisa. Amar waa sila waan salphoota kan gaafadde wallaahi. Amma waan itti amanu hunda hin diiga ofumaaf diiga amma akka jedhe Yesuus Kiristoos cubbuu kiyyaa fi du'ee jedhe. Okay ati cubbuu hin qabdaa yoon jedheen hin qaba jedhee amana ammoo Yesuus cubbuu kiyyaaf du'ee jedha takka jee. Yesuus Kiristoos du'a gartee dhabamsiisuu dhufee hin duunuu nuti jedha ammoo ni duutaa jetteen ees hin jedha jedhana. Ufumaafin tokkitee akka lukkuutti ufuma duuban haatetiin balleessu jirtan. Yaa rakkoon qabu gaaffii tokko sin gaafadha. Nu gaafadha. Kennan deebi'u sila. Okay. Waaqa sadan tokkoo fi waaqa sadii jechuun tokkodha. Waaqa sadeen tokkoo fi waaqa sadii jechuun tokkodha. Waaqa sadeen tokko fi waaqa sadii jechuun tokkodha. Takka. Haa. Waaqa sadii sadeenuma kanaa tokko ta'e jechuun akkasuma biraan jira. Akkuma boona si deebisa ka jalqaba gaafate. Bakki gaaffii lama sin gaaffii. Habar kiristaanaa dhufe. Irraan deebi'a gaaffii koo siin galli natti fakkaata. Waaqa sadii jechuu fi. Si gaafate Zayla. Abboodhu kaaboo. Gaaffii kun xumura. Ati saayyamumaa ta'e deebisaaf kasa dura. Jarjareen kaaboo jareen liqimsite. Gaaffii kun xumurre sila. Raftee kaate moo raftee mi'arra ofii an Ameerikaan bira hammaduun seente. Rafuuf jira misaa'ila gaddisee rafuufani. Waaqa sadii jechuu fi sadeen tokkoo jechuun takkuma. Qabaan Oromootitti. Gaaffii kun mallee irraan deebi'a. Sadan waaqa tokkoo fi waaqa sadii jechuun tokkodha. Tokko. Akkamitti tokko ta'a? Akka tokko ta'e moo waaqa sadii duruu jettee sadeenuma kanaatu waaqa tokko tahee takkuma. Macaafni qulqulluu maal jedha? Yesuus Kiristoos. Macaafni qulqulluun waaqa sadeen waaqa tokko akka jedhu hin jiru wangeelarra. Hin jiru? Hin jiru yeellam. Daqiiqaa tokko naa qabisiin fidaa. Numaa hin jiru akka du'a kiyya beeku. Jiru obboleessa argataniiru jarre. It's okay, just give me a second. Hin jiru macaafar. Wallahi wangeela kana afaan kiristaanaa amata meeqa laalu jiru wallahi hin fiddu quraanaan si dura gubee si garsa yoo ti fidde kiristaanaan fudhadha galgala kana. Just doesn't matter, just give me a second, okay? Second miti guyyaa tokko siif hin kan. Thank you. Take it. Sadeen waaqa tokkoon. Indee. Yaa kennuuf. Akkinneen finne ani iyyuu ragaadha. Abiyyi illee itti gargaarsifadha. Macaafarra hin jiru. Hin jiru yeellan. Obboleessa beekamee qaxxayitti maraatee islaamummaa fudhatee gara deebi.
Jirana waan kiristaanii waan amanu isiniimu waan wangeela irra hin jirre moo qofa amanan isaan. Ammas waan Yesuus hin fudhatan ta Phaawulos dhibba fudhatan waan Phaawulos. Yoo Yesuus waan akkana jedhee Phaawulos waan akkana jedhe ta Yesuus hin fudhatan Phaawulos fudhatan. Amma fakkeenyaaf sadeen waaqa tokkoo jedhan. Sadeen waaqa tokkoo wangeerra jedhu hin jiru. Waa sadi waaqa akkana jedhan ammas. Abba agartee maal jettaniin waaqayyo ilmaa waaqayyo hafuura qulqulluu waaqayyo abbaa kan jedhamus hin jiru jedhana. Hin jiru. Hin jiru. Wangeela afaan Oromootiin qaba hin jiru. Maaf jedhana hin jiru. So saniif waan hin jirretti namanina kanatti amanan Sillaasee ammas Yesuus Kiristoos waanuma aadamirraa bakka takkatti wangeela kana keessa dubbatee hin beeku. Cubbuu aadam isin dhabamsiisuudhaafin waanuma aadamuu Yesuus guyya tokko statementii single verse ta dubbatee hin jirtu. Takkan dubban Yesuus waanuma aadamirraa hin dubban. Kartee Phaawulos ka dhufee waan kana bara akkas jedhee waaqayyoommaan keessa jirti namummaa isaa keessa maal jirti akkana jedhee Yesuus waaqa tokkotti amana waaqayyoo kootiif waaqa keessan jira waaqayyoof sagada kallacha isaatiin waaqayyootti boo'a akkuma naaf kadhadhaa jira waaqayyoo abbaa kadhadhaa jira bar yeroo sagada ama prayer gartee sagadaa keessatti akkatti waan waaqayyootti kadhatan namni beeka fida second jedhe gaaf kute eessa barbaadaa wangeela biraa taate hin beeku ani wangeela nan qabu hin jiru. Inni amma ofumaa gammachuudha moo ati eenyu? Ana gammachuudha. Maaf maqaa jijjiirrattaati? Isintu warri gari bettaa ogguna argane ogguna baraneedhani. Amma wayyaa ati fayyaa jira ati fayyaa ofitti antan booda afaan Giriikiitiin barreeffame. Maaliif hin barreeffame? Yesuutu hin beekne moo barattootaatu hin beekne moo saba yeroo saniitti barreessuu hin beekne? Ela wangeelli kakumoo faasuni utuu Yesuus Kiristoos hin dhalatiin dhalachuu Yesuus Kiristoos dura no ati amma kanaan jettee bar gammachuu waan duras hin jedhe ani quraanii Nabi Muhammad akkuma dhufetti isaa kenname Yesuus Kiristoos wangeela lallabuu ture wangeela lallabuun turre lallabaa ture wangeela kam lallabuu ture fakkeenyaaf Isaayyaas 61 Luqaas boqonnaa 4 irraa dubbateera kitaaba kam lallabu jechuun amma kanuma markaa Luqaas boqonnaa 4 macaafa qulqulluu jedhu kana lallabuu ture gammachuu ko Isaayyaas 61 achuma keessa kan jiru no ansan siin hin jenne Arra macaafa qulqulluu okay kitaabni macaafa qulqulluu kun ergamaa eenyuuf kenname macaafni qulqulluu kun kan amma qabaan kitaaba abbaa 8 hundaan sigarsa qoo 80 takkaa torba hundaan qaba kana hundaa jira lan atu kolleejjii banuuf deemu arra kana himtu kan Yesuus Kiristoos 81 damo 66 qabeente kana moo kun 66 ti okay aya 66 sana jabeeffadhu jabeeffadhu naan jedha irra gammachuun okay kun 73 sani korra wantaati 73 da 73 ti kamaalitiin 73 sani kaatoliki kun 91 korra wanni sani ka 80 takkaati so ka Yesuus Kiristoos okay kan ka warra gartee hunayya kan ingiliffaati ya Bible khani so kana sadeen keessa Yesuus Kiristoos warri mormonism illee jiru isaanillee kan isaan hin qabdu wangeela deemaati gartee uumama hundatti maal jettanii Marqos Maatiyos Marqos 16 irratti deemaati uumama hundatti wangeela lallabaa jedhe wangeela kam lallabuu turan kana keessa sadeen kana keessa okay isa 66 jabeeffadhu sin jedheen ture jabeeffadhu hundaa'u birri kiyyan itti baasee Siapa kana fakkaata? ayyaa godhani inni 66 jabeeffadhu wanni asin jedheefi kakuun moofaa 39 fi kakuun haaraa 27 walumatti 66 dha. Macaafni kun inni kan ittiin dabalamin kan ittiin hirrifamin isa 66 waan ta'eef. Akkamitti beeyna? Amma kun 66 warri kaan 80 takka qabanii amma kaantu caalee jechuu kanaa irrate na biratti. Okay. Amma gaa wanni nuti beennuuni. Kami ka Yesuus Kiristoos. Inni kun jechuudha. Wangeelli dhugaadhaa kami. Wangeelli kun inni 66 warri kaan illee isa kana of keessaa ni qaban. Eenyutu irrise? Eenyuti dabale? Amma kana keessa eenyu? Warri Ortodoksii itti dabalanii jiran. Warri Kaatolikis itti dabalanii jiran. Isinoo ni irrifta immoo itti dabaltan? Warri Onili Jiisasin immoo keessaa hirrisanii jiran.
Kajaatamii jaa kanaatu ka dhugaati moo ka deettamii takkaati? Kankoo kun isa 66 kana. Kanaaf Kanaa dhuga. jabeeffadhe sin jedhe. Eeshi hayyee. Kankooti inni. Eeshi amma dhiisne warra sanis warra masan gaafannaati ka waan kana taateef. Wangeelli Yesuus Kiristoos biyya lafaa lallabaa ture barattoota isaatiin illee deemaati uumamoota hundatti lallabaa jedheen wangeelli lallabaa jedheen wangeelli san kana moo jaatamii jaati kana lallabuu turani. Yeroo wangeelli akkana barreeffamee wali qabamee kollektiivlii ta'ee jira kitaaba wangeelli yeroo sanitti isa biratti. Uggusanatti akkas kollektiin taane egaa teekinooloojiin eessa jira. Bakka akkamitti duba wangeela kam lallabuu ture Yesuus itti lallabaa jedheen bas akkana na dhibe bakka. Wanni inni jedheeni isaan isa